ከዛ ቤቴን አታውቂውም? ለቤቱ አይደለም ግን እኔም ፍንዶቅ ማር ሲፈጠር አልጋ ራሱ አልመረጥኩም። ወላ አልተመረጥሽ ወላ አልመረጥም ነበር። ወላ ልጆቹን ትታ እንደምትሄድ ታውቂያለሽ። ሴትዬ ተሳፍራለች። አሁን እንጀራው ላድርግልሽ። ወይኔ ሰይዶን ኛታምቴ ዱጋ ዋቃ ኢኑማ ኛታምቴ ጀቹudha ኢኑማ ኛታምቴ ወይኔ ሱመያ ዱጋ ሱመያ ጀቹኒ ሱመያ maalis ni jedh isa akkasti lafa jala deemu sana jechuudha. Isa akkasti lafa jala deemu sana jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudha fi nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbii hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Akkuma argitanii Sumayyaan gara biyya biraa deeme jettee yaamaniin qac Sayyidoo maal goote Sayyidoo gara biyyaa gashite jechuudha. Maayidhaan gara biyyaa gashite ani gara biyyaa biraa deemuudhaafini argitanii gudii kana mee adala rabbiiti gudiidhuma kana jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf Sumayyaa jechuudha bakka dhiiruma jedhaani dhiirriyyuu dhiira caaluudhaan dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Maaliif akka inni Yamanii gara biyyaa galu taasiste ofishiitti guyyaadhuma inni dhufe bariituusaa gara Yamaniititti. Amma jechuudha yeroo kanatti jechuudha namni kan waa meeqa jedha sa dhugaa dubbachuudhaaf ta'e waa meeqa jedhu waa meeqa dubbatu garuu isi dhugaa nama jabduu jechuudha nama malaan buluudha jechuudha sa dhugaa osoo amma ishiin gara biyya biraan deema jechuu baattee Sayyidoon Yaman irraa hin dhufu ture jechuudha. Sababa ishiin gara biyya biraan deema jettee Sayyidoon Yaman irraa gara biyyaa galee gaafa inni gara biyyaa galu ishiin immoo Yamaniin dhatte. Akkasitti wal jala darban jechuudha. Ayittaawaqamu ammas jechuudha. Sayyidoon maal jechaa ture ganama Sumayyaa yoona jedhe erga waan hunda xumurtee waan sana mirkaneeffattee too xumurteen boodadha kan isii waa dubbattu malee yookiin immoo deemtee achi jiratti taati. Deemtee achi kan jirtuudha dubbatti malee odoo deemtee achi hin jiraatin osoo waan sana mirkaneeffatin omaa hin dubbattu jechaatee ture jechuudha. So akkuma inni jedheeyyuu dubbiin maal ta'e dhugaadhuma ta'e jechuudha. Bakka dura jettillee haa deemuu baattuti garuu erga deemtee erga waa hunda xumurattee erga achi geesseen boodadha jechuudha. Kan isin viidiyoosii geellakkiste erga waa hunda xumuratteen booda. Annatti fakkaata har'ayyuu miti viidiyoo ani isiin dhattee achi geesse. Yoona osoo Yaman keessa jirtu achi geessee erga waa hunda mijeeffattee erga waa hunda xumuratteen booddee har'a viidiyoo gadi nuu lakkiste malee har'uma viidiyoo waraabdee har'a gadi lakkiste. Viidiyoon kuni kan waraabamee guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 bulee ta'uu danda'a. Namni viidiyoo otoo ediitiin godhin osoo entiniin jedhin har'uma ammuma kana waraabdee amma kana gadi lakkisuu dandeessu. Haa ta'u malee gadi lakkisuu dandeesses ishiin immoo ammuma waraabdee ammuma kana gadi lakkistu. Maaliif of ilaaltee Sayyidoon eessa ga'eera eessa jira maalirra jira deeme moo hin deemne moo asuma jira moo deemeera jettee waa hunda isaa mirkaneeffattee kaatee sanaan booda viidicha poost goote jechuudha. Erga Sayyidoon dhufee gara miyyaatti galetti argitanii jechuudha. Namni tokko dhugaa rabbii dubbachuu fi dubartiin takka jechuudha kan dhiira dachaa lama deebitu jira. Kan dhiira dachaa lama deebitu. Amma namoonni baay'een keessa maaliif akkasittiin ishiidhaaf dubbattaa maaf akkas jettaa naan jechuu dandeessu. Garuu immoo rakkoo keessa koo jiru waan an beekuuf dubartiin kamiyyuu mataa gadi qabachuu hin qabdu. Kamiyyuu jechuudha. Gosa kam haa taatu intinii kam haa taatu jechuudha. Zeegaa kamiyyuu haa taatu dubartiin kamiyyuu dhiira jalatti gadi jechuu hin qabdu bakka. Maaliifin gaafa ati gadi jette gaafa ati mataa kee gadi qabatte gaafa ati jala of qabde akkam akkasii godhan in argina hundi keenya iyyuu akkam akkasii ta'a in argina hunduma keenya asuma deebi'a ayyuu dhallaalaa maal jechaanii akka jiru amma argitanii jirtu Sayyidoon maal akka shidhan jechaanii jiru argaa jirtu yoo isiin kaleessa dheengadda gaafa walitti dhufanii gaafa dhaqeenni piraankii godhee deebistee isiin isaaf jettee boossee maal jette sana garuu walii galtee isaanii nuti hin beeknu rabbi tokkichatu beeka jechuudha waan isaan irratti walii galan haa ta'u malee immoo har'a maal jechaatee jira
yoo amantaa jijjiirratte malee nafaana jiraachuu hin dandeessu jechaanidha. Maali dharee keessa ishii argee akka isiin isaaf taatu argee waan isiin isaaf taatu argee akkatti isiin jala isiin of qabde isii argee keessa isii duuba isii ala isii waa hunda isii argee raawwate isiitti gadi baachuu jalqabe jechuudha. Sumayyaa hoo ammayyuu mataa isaarra kaawwateeti jira jechuudha. Mataa isaarra kaawwateeti. Bakka fedhellee haa ta'uti. Ani sin dhoowwu seera kamiiniyyuu seerallee kara seeratiin illee kootuti. Nama seeraa tokkollee qabadhuuti. Daa'ima koo akka ijaan isaan argee isaan dhungadhee isaan gaggeessu qofa naaf taasisi jechaanii ture. Ageessanii jirtu jechuudha. Viidiyoo isaa dhaggeeffattanii jirtu. So Sumayyaan immoo garaashii jabaattee garaashii hidhattee ciniinnattee kaleessa rakkina isii keessa jiru nuti hin beekne. Rakkoo qabaachuu dandeessi mucaan kun. Dubartiin kamiyyuu jechuudha dhiira wajjin dubartiin dhiira faana jiraattu harka 100 keessaa agam yoo ta'e yookiin harka 10 yookiin harka 15 yoo firiidamiidhaan jiraattedha jechuudha. Hundumtuu mataa kee irra si ba'ee mataatti gadi si fincaa kan jedhaniitu jira. Sinii galtee saba kana ta'eefu mucaan kuni zeegaa kamiyyuu haa taatu dubartummaa ishiitiin miidhamuu hin qabu. Dubartummaa ishiitiin immoo jabina ishee argisiisaa jirti jechuudha. Jabina ishee argisiisaa jirti. Odoo inni achi keessa taa'etii jiru gara biyya biraa deemuun barbaada jetteeni gara biyya biraatti jala dabarsitee isiin immoo bakkuma inni keessa jiraataa turetti gaafa dhattee har'a argamu. Maal jettume? Anniin gammadee gara kan kootetti akkasitti mala kana qabaachuun ishii akkasitti jabina kana qabaachuun ishii daa'ima kana qabattee daa'ima kana wajjin akkasittiin jabaachuun ishii na gammachiise. Anaafillee haamilee naa taate isa dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anaafillee haamilee naaf taate mucaan kun. Isiniifis boru warri har'a waa meeqa dubbattan boru maaltu akka isinirra ga'u hin beeku. Maaltu akka isin qunnamu hin beektan. Dhiirri har'a sitti fakkeessee raawwatee boru si jala garagalee waa meeqa gochuu danda'a. Boru si jala garagalee boollatti gadi si gatuu danda'a. Akkuma arginudha jechuudha. Akkuma arginu akkuma nu qunnamee jiru akkuma ija keenya illee argaa jirru akkuma gurra keenya illee dhaga'atii jiru. So kanaaf iyyuu ani Sumayyaan garuu akkanatti jabina kana ofiif gootee jabaattee haamilee kana ofiif kennitee akkasittiin akkana gochuun ishii na gammachiise. Of kabachiiste. Ayyuun har'a maal akka ta'aa jirtu argaa jirtu. Maaltu akka ishee irra ga'aa jiru argaa jirtu. Akkatti ishiin xiqqeeffamte. Akkatti ishii namaa gadi ishii taasise. Keessa darbee silkii ishiidhaa kaasuu didee dhufee immoo viidiyoodhaan amantaa ishee jijjiirrattu taanaan amantaa isiitti seeran maal hin taatu taanaan waliin jiraachuu hin dandeenyu maalidha jechaati jira jechuudha. Akkuma argitanitti hundi keessanuyyuu. So kanaafiyyuu Sumayyaan Saayidoo irratti hin hojjatte jechuudha. Hin hojjatte dhugaa isa ammaa kana Sumayyaa Kiingi kan jedhamu qabdu ammadha jechuudha. Surumayyuu Sumayyaa Kiingi jedhamu kan qabdu Sumayyaa Kiingi jedhanii irra deebi'anii kan ishiidhaaf dubbatamuu qabu amma gizee kana kun amma jechuudha. Dhugaa waaqa. Eenyumtuu akkana nama godhee hin beeku. Eenyumtuu akkaatti namatti taphatee hin beeku. Dhugaa dubbachuudha. Inuma gooteefi. Dhugaa rabbii inuma gooteefi. Dhugaa anaaf haamilee naaf taate. Dhugaa waaqa jechuudha Sumayyaa. Anaaf haamilee naaf taate. Anaaf jajjabina naaf taate. Dubartii akka kan keetii ta'uun fedha bakka anillee jechuudha. Dubartii akka kan keetii ta'uun fedha. Jabduu akka keetii kutattuu akka keetii ta'uun fedha. So kanaaf iyyuu rabbiin akka kan keetti jabina naaf haa kennu. Nan gammade sa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif haamilee kana qabaachuun ishii hedduu takka na gammachiise baga gammadde karaan deemtee karaa milkisiif haa ta'u ammas achi geesseettaa achi geeratteettaa Saayidoon garuu immoo waan ta'uu miti akka achitti sitti hin dhufne ani kana si sodaataa jiru deebi'ee akka achitti sitti hin dhufne yoo dhugumaan dhugaatti akka carraa ta'ee waa'ee biyya Kanaadichaa sana sirreeffattee jirta taate yeroo baay'ee as Itoophiyaa irraa Kanaadaa deemuu fi yookiin biyyoota garaagaraa deemuun xiqqoo namatti ulfaata jedhamee akka dubbatamu yeroo baay'ee nan dhaga'a. Tarii akka carraa ta'ee achiin haalli sii mijatee achi deemtee achirra achi deemuu barbaadda taananii dafiitii akkuma ammaa kana haala mijeeffadhuuti. Jireenya kee karaa fuulduraa karaa ilmoo kee ittiin guddifachuu dandeessu karaa jiruu kee ittiin jijjiirrachuu dandeessu haala mijeeffadhu dhiirri bara kanaa hin taatu dhiirota hundallee yoo ta'u baate egaa keessaa kanuma argaa jirru kana waan ta'eef rabbiin haala siif haa mijeessu ilmoo kan kee immoo rabbii siif haa guddisu rakkoo tokko malee dhiphina tokko malee rabbiin bakka ati jirtutti si haa eegu siin jedha
jabaadhu dubartii akka keetii ta'uun fedha isma dhugaa waaqaa dubbachuu fi jabaadhu dhugaa baay'ee jabdu dubaraati ati jabaadhu kanaan caalatti si arguu fedha kanaan caalatti jechuudha.